namni nama hunda jalaa waan dhaga'u amma utuu waame ishiinaan jedhu na baqataa. La. Namni nama hunda jalaan awwaatu nama jalaa awwaachuun namni nama jalaa awwaatu argachuun yookaanis immoo namumti kun nama jalaa awwaachuun kun laafaaf sitti hin fakkaatin gara feetittuu yoo ta'e waamte. Akkas. Gadi waamtu si jalaa awwaatee ol waamtu si jalaa awwaatee jechuun waa wayisi bira jira jechuudha sagalee ittiin waamte qabda jechuudha yookaan immoo waan bira keessee biraa fudhatte yookaan qalbii namaa kana fudhattaa miti maa namni kun qalbii fudhataa baru walirraa qalbii to'attee tataanan hattuun biyya keenyaa gisee nama hattu gurmuu gara mirgaatti yoo hatu barbaadde gara bitaa kanaa waa urgufti. Dhuga. Kana jechuun qalbii si jalaa fudhachuuf jechuudha jalqaba namni qalbii fudhatamaa qalbii fudhachuu danda'u hin jabaadha beek qalbii namaa seenuu hin jabaadha. Dhuga keessan. Qalbii namaa seenuu hin jabaadha seenanii sachitti of eeguu hin jabaadha. Sa. Amma mucaa shaadaa qabatu kanaani hawaasa diin gaafadha. Sadeen sababa amanuu isaatiin in sabaraa hin obsaa balaatirra ga'a rakkootirra ga'a hiriyaatu jibbaa maatiitu itti mufataa waan akkana kanaa hin sabaraa danda'e. Dubbiin akkasii kun iddoo afaan nama qabdee jirti tokko kaleessaa dheengaddaa naafi caalaa armaayaa tokkotu wajjiniin deemnu qabaraa wayirraatu gallu. Liifti kenninee fi barsiiftuu yuunivarsiitii wayiiti maqaan dha'u. Barsiiftuu yuunivarsiitii amma yeroo dhuftee makiinaatti ol galtee kaatee bakka wayiitii hin geenye eessa dhayxaadha koo eessa deemtaa jennee naan ambu'aan jiruu nuun jette. Ambu'aan jiruu naan jette ulaagaa tokko malee. Maa inni naan shaadana qabsiiftu malee. Allahu akbar. Maal dhageesse maal agarte hin jedheen. Maal agarte maal dhageesse nama eenyus si waame. Maal quba qabda maal ni wanni sababni ati shaadaa qabattuuf maa inni inni jedhee gaafadhee hin jennaanii isiin nan beeytu immoo waan si dhibu. Subhaanallah. Nan beeytu amma booddee shaadana qabsiiftan maal agarte hin jennaan hiriyootatu wal jaallatuun arge jettee Harargeedhaa dhufanii Wallaggaa dhufanii Jimmaa dhufanii ambarsiiftudha waan hin ta'eef ijoolleen argaa olamaa wal jaallattanii isinoo waliin beetan duroo hin agarre. Egaa waan akkanaatu jira beek ilaale numti qofti sulaa islaama taane bar waamicha iyyuu sin barbaachisu namni waan gaarii hin jibbu. Sahih. Waan gaarii hin jibbu bar namni waan gaarii hin jaallata waan gaarii ofiin barbaada namni. Nuti iyyuu amanuu dhabee jennaan iyyuu manni nu baqate malee silaa nu baqattu bar namni nu baqatu sulaa. Sahih. Nuti iyyuu amantii balleesse maqaa kanaafanii gurbaan amanuudha deemaa jiru kanaan tokko maatii sababa amanuu keetii rakkoon sirra ga'u naaf sabartaan dandeessaadha tokko lammaffaa immoo amantii hin laaltaa dhufeensi dhabee mucaa amma seente nana. Irko. Mana kan kee dhufeensi dhabee. Inkoodha. Kuno mucaa gadii kana asii kuno ni dibaan. Ustaasko salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhufeensi dhabee bar. Abdi. Dhufeensi dhabee. Jira markazan jira ustaaskiyya. Markazan jira. Ayyee tole. Abbaa Baaradiin maal Jamaal Abbaa Baaradiin dhagaye. Ayyee. Abbaa Baaradiin immoo quxisuusaati ijoollee. Wallahi. Inni kun hangafa. Maqaa. Inni itti waamamu quxisuudhaan waamamu abbaa quxisuudhaan waamamu Abbaa Baaradiin jedhamanii. Dhagaan kubni tokkoof dhibbi afur. Innaan egaa shahadaa qabatte Jamaal. Shahadaa qabatte kam. Shahadaa qabattee achumaan galaa maaltu gargaaree ijoolleen tokko dhuftee fudhattee deemte jechuudha maal arkaana barsiifti salaata barsiifti uffannaa of itti bitti waa qopheessitee fi yaada qopheessitee fi yaaduma kana qopheessuu barbaada yaadne kun kophaattiin darbamu namni yeroo amane kophaattiin darbamu bakka itti darbamu hin dhufne bakka itti simatamu dhufe bakka itti rakkatu hin dhufne bakka itti namaa wajjin rakkatu dhufe. Akkanatti silaa numti qofti silaa amannee eegne silaa waamicha iyyuu sin barbaachisu utuu nu tolfanne eegne waamamne eegne namaa yaadne eegne ollaadhaa yaadne eegne kiristaanaaf yaadne eegne kiristaanummaan isaa giroo isaati rakkinni isaa garuu rakkina raayyaa ta'uu qaba. Kiristaanummaan isaa giroo isaati jireenyi isaa dhibeen isaa ba'aan isaa ba'aa koo ta'uu qaba. Sigalee silaa gaafa sana waamicha nu barbaachisu. Sigalee gaafa namumaaf jecha namicha kana ofitti qabadhee jedhe waamicha tokko iyyuu nu barbaachisu.
numati yoo ta'uu dhabeennaani daa'in kophaatti rakkataa wanti guyyaa kana bakkee kana jechuudha. Tokko lammaffaa gaa'onni namicha kana naasaa bari'an jedhuuf abbaa fi kan kee sababa amanuu kan keetiitiin durdaran hin kabajamu. Durdaran hin yaa'amu. Ollaan kee caalaa hin yaa'ama sababa amanuu keetiitiif jarri sun egaa hidhamanne yookaanis immoo jettee diqqoonu jalaa tuffatta yookaanis immoo jalaa kophaatti hambifta yookaan immoo haadhaaf abbummaa jaraa bakkuma sana jira. Haqni jaraa irra caalaa bakka irra caalaa jabeeffamu dhufte bakka haqni haadhaaf abbaa hundarra ulfaatu dhufte waan ta'eef haqi ollaa ulfaatu haqi haadha manaa ulfaatu haqi ilmoo ulfaatu. Waqa waa hunda haqi rabbii ulfaatu bakka sana dhufte. Kana hunda bakka sana eega dhufte haadhaaf abbaan kee durdaran hin yaa'amu hin kabajamu durdaran hin jaallatamu nyaataa dhugaatiin jaraa waan qabduun fuula gaariidhaan illee itti ba'uu ta'u haadhaaf abbaan kee biratti naaf kabajamu jechuun gaafadha. Sadaffaa islaama laaluu amantii qofa laaltaa islaam muslima laaluu dhiifte. Nusa itti mul'atu miti. Nu namni akhlaaqni keenya haalli keenya isa ofitti nama buusu ta'uu dhabuu mala. Nama hamaa sitti dhufuu mala. Nama kijibee waa gurguruutu sitti dhufuu mala. Nama maqaa baadhatee mataa nyaatu ta'uutu mala. Namni hundi akhlaaqan qabaatu amanticha laaltaa nama dhiifte. Amantiin nama keessaan hin madaalamu namatu amantiin nama madaalama kun siif galaa jechuun gammachuu gaafadhe. Hayyee ayirraa siif bu'e. Baarakallah jazakallah Huzaifa galatooma. Rabbi sina rajalatu gammachuu Jibril abdiira shaada qaba dura fi adeero anu zaas halkan raza sagaltaate war ustad oo maxana raza nambeeko isinitu faamu male eddu naman faamu Allahu akbar Jibril saatin jabdu daga ayye shaada qabachiise ka assalamu alaykum warahmatullahi barakallah umri dheerada akkuma jedhu waqtille wal arginu kallatti danille wal argu qalbiin walum bira jira hakikatan ayye galatoma maatii keessa sin adiisu sinifillee adabalo malle umri dheertu Huzaifa kana akkamale waliin teenye bar kamale sirri isin Itoophiyaa beeyta icciti ya cufana baatu fadhee bararra rabbina satare hayye shabakaat dide gammachuu enu deebisa inshallah shaada qabsiifnee nuti salkan maleedha nu bira ofiifuu shaada qabnu naan jedhemma saamaleedha hayye reeta katuqadhu jaan yaa nagarreen soke khairuma waan dhufe inshallah khairuma obsa yeroo gadi namni charjera rooba jedhee garta kan dhaqu yoo jiraannes qabsiisa kanuma isiniin jenna baga jiraattanii halkan barii ta'e barnutti jedhan subiidhama subii deeqaa meeqaa na biraa fi deeqaa 20 maali ajib yaa zaalama deeqaa 42 ikkitoo irkachuu sinii wayyu yoon hin jirre sun deemaa irkadha yoon hin jirre sun deemaa irkadha ayii carraa rabbisa raayyaa irra deebisa shaada godha ol baasaa fayyee bakka guddisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ فيديو باسنا وادا جايك إن شاء الله. أيه. فيديو باسنا قسم تقبته. تولي جمّتشو. أبي. بس شهادة سكاب سيفنا تولي. مش. رايان اللي نزل تريد واسني قديه كستي ديم إن شاء الله. نجلا جت تولي. Dura namni Islaamummaa keessa si dirqamee jira gammachuu koo. Injiru fedha kiyyaan hin barbaade namni dirqisiisan jiru. Birrii way sii kannani namni ustaadaa keessaan si dubbisee birrii jira dubartii sii kannina akkana dubartii waan hedduu siin jedhanii beek. Abdiinuu way dhiisanii. Tokkoon akkasii jiru. Kaayyoo kiyyaa duraaniiti. Durumarraa kaaseen karoorsaa ture. Tole alhamdulillah. Ayyee inshallah gara shahaadaa deemna quba kee tokkicha kanatti ol qabda rabbi si halaafisu tole. نجلا جتا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي تكو ملك حق أنقبر مهنجر محمديس
Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee ragaa baheen jira. dubbadhee ragaa baheen jira. Ciisaa yookiin Iyyasuus Kiristoos Iisaa yookiin Iyyasuus Kiristoos Rabbii miti, ilma Rabbiis miti, ilma Maariyamaa, garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'eliif Rabbiin erge ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaanis dubbadhee akka aangoo waaqummaa hin qabne mirkaneesseen jira. Guyyaan xumuraa yookaan guyyaan firdiis ni dhufa jedhee naan amana. Rabbiin ibiddaa fi jannataas qopheessee jira. Warra jannataa yaa Rabbi na taasisi. Islaamummaarra na jiraachisi. Irratti na ajjeesi. Irratti na kaasi. Guyyaa xumuraa na milkeessi. Allahu akbar. Gammachiisan kanuma baga Rabbiin Islaamummaan si gammachiisa obboleessa koo. Allahu akbar. Galanni Rabbiif haa ta'u. Haqiiqatan yeroo muraasaa keessatti sammuu Rabbi sii kenneen sammuu keetiif fayyadamtee aqli Rabbi sii kenneen Islaamummaa loojik raashina waanuma hundaanuu fudhatama qabdu. Rabbiinis kan gartee sammuttuu gartee namni gartee burjaaja'u miti. Rabbii tokkicha jiraata jaba beekaa hin duune hin miidhamne hin rafne hin nyaanne hin muyne kan hin banne kan hin irraanfanne kan hin dogoggorre jaba aangoon isaa barabaraa taate kan namarraa liqeeffanne kan namni irraa fudhachuu hin dandeenye kan waanni hundi harka isaa jirtu harka isaatiin baane kan olii gadi jijjiiru biyya lafaa kana Rabbiin garas Rabbi bagasi fide baga nama waaqeessuu jira gara waaqa nama uume deemte Iyyasuus waaqeessuu jala gartee gara waaqayyoo Iyyasuus baga dhufte baga gartee gara abdii raggaasaa gartee jeemuraas dhufe baga Rabbiin gamana walis dabale duraanis gammachiis keenya arraas keenya boruus keenya kana boodallee keenya amantii keessaa illee baatu sabaan tokko kiristaana taatus waaqeffataa taatus pheenxee taatus amantii qabaachuu baatus namummaa walitti qabna biyya walitti qabna afaan walitti qabna amantiin kan adda addaati. Rabbi subhaanahu wa ta'aala baga amantii bareeddu nasii kanne anaa dhufuun sinjaa barattee namuu kuno barachaa jira barumsin dhumatu birris namni walitti qabatee hin fixu jaalalti nama keessaan dhumtu jedhan gartee yaani gartee jireenyi biyya lafaa isaan qadu'anii waan hundaan qaba biyya lafaa jiraatan namni numa godha kan baratu Rabbi si haa taasisu. Yani eenyu faa warri follow gootamee gootanii warri bakki jirtan eenyu faa eenyu isa jiran mee Eidar faan abbaa caalii faa jira abdii faa jira gingilchaanis assalaamu alaikum warri naannoo isaa jirtan yani saabit faajiis namuutu gartee bakka jirtan kallattii jirtaniin akkasii waan biratti godhu qabdan inshaallahu ta'ala Rabbiin isaaf haa laafisu kanaan jedha dubbadha abdii dubbadhu. Taamiraat illee na bukkee jira kan abdii Muusaa biratti shahaadaa qabate bilbila isaati kan inni ammas ni ergee ture. Akkasii. Innis na bukkee jira mana biraa gadi ba'e malee bilbila isaati dabalee keessa. Addunyaan barri bara gartee ida'ama madammarii gartee shahaadaati amma abiyyi masaraa hanuu haa jiraatu shahaadaa asirraa wal qabsiifna waliin jiraanna yani bakka hundaa jiraadha. Maali har'a guyyaa konkolaataa irraa isa biyya anis gabbawee firraa ofu. Ajaa'iba. Ustaaz sibsabaa garee shahaadaa. Ayyaana konkolaataati nama konkolaachisu. Sibsabaa jira sibsabaa garee shahaadaa jira. La sillaasee jira kana laal abdiis abbaa caaliitiis artee abdii raggaasaas heydariis konkolaataarra warri Rabbiin lafarra isin miilaan isin deemse gaa Rabbi isin haa gargaaru caamuma jabeeffadhaa hidhadhaa. Aga miilaan deemtan. Amma Islaamummaa keessa konkolaataa namaa qoodan jettanii akka shahaadaa qabadhaa jenni ijoollee sosuun gali. Baga gammaddee baga Rabbi Islaamum. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. amantii ati irratti uumamte deebisee amantii dhugaa, amantii haqaa, amantii jannataa, amantii shakkii hin qabne, amantii mamii hin qabne, amantii bor jireenya keessa daangaaf dhumaa hin qabne keessa jiraattu. Karaa ittiin jannata argattu Rabbi baga amantii ofiisaa jaallatee ilma namaatiif kennetti baga Rabbi si deebisee baga gammaddee gammishaa wal qunnamna. Amiin. Inshallah wala garra gammee ko baga gammaddee yaaboo Rabbi irra gasiyaa dhaabu irra isaa tursiisuu irra isaa jiraachisu irratti isaa ajjeesu wallahi. Amiin amiin amiin. Baay'ee si jaalladhaan baay'ee miidiyaa irratti baay'ee si hordofaa ture. Hayyee gammishaa ko wala garra. Kanuma isin janna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Dinayaas dubbadha. Hojii. Baga Rabbiin karaa irratti uumamteetti otoo lubbuu keetiin addunyaa kanarra jirtuuti Rabbiin baga si deebise. Hedduu tokko baay'ee tokkoon gammada. Maaliif lakkoofsa dabaltee osoo hin taane lubbuu kee baraarte Rabbiin gara karaa irratti uumamte karaa qajeelaa kanaa otoo lafa kanarra jirtu si deebisuu isaatiif hedduu tokkoon gammanna. Lakkoofsi rakkoon jiru. More than 2.4 billion people are Muslims around the globe. Akkasi baga Rabbiin gara karaa dhugaa kanatti si deebisee irratti gadi si haa dhaabu barachuu illee Rabbi siif haa laaffisu nama barate maatii isaa kaanillee gara karaa dhugaa kanaatti waamuu fi isaan qajeelchu warra waan barate irratti illee hojjetu Rabbi si haa taasisu. Rabbi irra gadi si haa dhaabu jabaa namaa si haa taasisu jabaa waliin jirra. Ani obboleessa keeti hundi keenya musliimni addunyaa kanarra jiru hundi obbolaa keeti jabaadhu siin jechuu barbaada. Keessummaa akkasittiin ta'an. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ibaare baga Rabbiin hin qaadate godhee waan karaa badiiraatti deebisee karaa immoo jaallatamaa ofii jaallatu diinii ofii jaallatutti si deebisen siin jedha. Jabaadhaa nama akka keetis atis immoo ofiifis kana qabattee mi'eeffattee akka nama biraa waamtu abdii qabna. Rabbi si haa jabeessu. Waan hundayyuu Rabbi si haa laaffisu. Namni tokko ennaa diinii kana qabate xinnoo karaa maatiitiinis rakkoon mokorooniin ma dhufaa. Kanaafuu obsuu barbaachisaa. Warri waan kana qabatee jedhee wanni isa mul'atu hinuma jiraata. Karaa ta'eenuyyuu nama mudata. Kanaafuu kanarratti Rabbi si haa jabeessu gargaarsa siif haa ta'u. Hundi keenyayyuu obboleessa keetii. Atis obboleessa keenya akkuma Abuu Mu'aaz jedhan duraanis obboluma keenya amma immoo caalaatti obbolaa keenya keessaa tokko taatee jirta. Rabbiin si haa jabeessu. Diinii kanarratti Rabbi si haa jabeessu. Nama ofiifis baratee nama barsiisu Rabbi si haa taasisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Sheekha galatooma umrii dheeraadha. Bakka keessan kanaan nu haa ga'u. Maasha Allah. Abuu Mu'aazis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo hunda sin argaa. Abshir. Akkuma waan na biraa sobtuutti si argaa si beekaa garuu ati gaa waliin barree ati nama baay'eetu si ilaalaa si hubataa si hordofaa kanaafuu Rabbiin si haa jiraachisatillee. Amiin amiin aafiyaa irratti imaana irra nu jiraadha. Atis Rabbiin si haa jiraachisu nama akka keetii immoo Rabbiin nuuf haa baay'isuun siin jedhaa nagaan jiraadhu atis. Abshir isinillee nagaan tika Rabbii keessa. Hamtuun tokkollee sin tuqinee. Isinillee konkolaataan nagaa shufeerri nagaa gommaan nagaa karaan nagaa Rabbi isin haa godhu. Bakka dheetan nagaan gaggeeya inshallah. Ani baraayis halkan yeroo subiiti. أسمرت الدبانة ربي خير ولن هذا بسوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجانا جراد دم ديك إنسان كنا جالان دي موجل راجان وأسمرت يا جباب بنو إنسان جالان نجبات دا شهادة برار ولن هذا بسوا كرته أكنا تناف ربي نوم من براتي متي جبات دالم ميتهم ديك إنسان ريدر غلطوما أباج علي غلطوما وركون كلاتا رجرتانيس مرزوق أي جنجل جا Ustaz. Bahani jarre. Kam. Maal jettan? Rabbi sinamil kesso isinirra rabbi haa jaallatu. Afuurri keessan